nutiin yerootti fayyadamuu jirra moo yeroo nutti fayyadamuu jira? الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واللي بننسيها أطمع في أخي ما لي هواتك إن شاء الله. Aku melihat muka insya Allah buyan harap buya gammachu buyani fi pifamtonni keenya kanii fi yeroo dheeraa dadhabaa turan jechuudha. Har'aan tana firii gammachuu isaanii arguudhaaf bakka kanatti aalii fi ollaan akkasuma warri baratee fi kabarsiise hundumtuu gammachuudhaan bakka kanatti wal ga'ee jiru. Allahu akbar, Allahu akbar. Syaitan ganda keessa abudan tu Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, ya hawa sakenya, ya hawa saganda gedi. Arra gammadani jirtani. Alhamdulillahi rabbil alamin, Alhamdulillahi rabbil alamin. Dhugaadha nuti gammadu caalaa abbaa masjida kanaa jechuudha. Kan hawaasa kana yeroo dheeraadhaaf wajjin daddabaa jiru, abbootii isaanii wajjin daddabee akkasuma gara ilmaaniitti dabree daddabaa jiru sheekni keenya, sheekni kabajamaa fi jaallatamaan sheek Najaatillee hedduuta akka gammadan nuuf ibsanii jiran. Isaanillee rabbiin umrii nu keessatti haa dheeressu inshallah. Eegaan itti akkasitti wanta eega salaamataa keenyaatti jechuudha garee itti dabarru akkaataa nuti yeroo amman sana keessatti yaa hawaasa keenya, yaa dargaggoo keenya, yaa shabaaba, yaa tika wanti nuuf beekuu qabdan haalli keessa jirruu fi akkaataan itti jirru, akkaataan immoo yeroon kun itti jiru maal fakkaatti, yerootti fayyadamuu keessatti akkamitti jirra, nutiin kun yerootti fayyadamuu jirra moo yeroo nutti fayyadamuu jira ka jedhu jechuudha. Irraa walitti haasofna inshallah daqiiqaa lama sadii illee taatu. Abdallah bin Abbas oggaanii fi haasa'u ni'imaa lama ilmi namaa hedduun isaa ifirratti hin beeku jedhe. Nabi keenya lama alayhi salaatu wasalaam odeesse ni'imaa lama ifirratti hin beeku ilmi namaa jedhe. Sun maali fi maali jennaan الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ فيا إساتي في أقسم يرو إسائي براتب من قبوجة مال الجنان نمني يرو أغاني في قبو أوفي بيكو gaafa dargaggummaa keetii har'a yeroon itti akkasitti utaaltu kana hoggaan itti akkasitti deemtu kana dhukkubsattee ciisaan si duratti mul'atu. Hoggaan itti ijoollummaa keetii kana guddatteetiin bakka kanaa jijjiiramaan sirratti hin mul'atu. Akkuma Oromoon keenya sanada isaanii galfatan keessatti eegee fi gaabbiin booda deemtii jedha. Eegeenii fi gaabbiin booda deemtii. Oggaanii fi akkas jedhamu har'a yeroo kan kee guftee kaate Turumaan jetta osoo gaafa sana akkas ta'e har'allee hayyuun faan abba guddaan faan oggaanii bira geessu wayya osoo gaafa ijoollummaa keenyaa barannee jiraanne jedhaniidhuma idii tuutan. Idii tuutuun har'aan tana waan nu fayyadu hin qabu. Yaa hawaasa keenya keessattuu naannaa kana akka waan maayiqabii walii irratti gatamtee jirtu fakkaata. Sababiin isaatiin hawaasni ganda keenyaa waan dammaquu dadhabeef jechuudha. Yoonii fi hawaasni keenya dammaqe ilmaan keenya ni dammaqti. Ilmaan keenya dammaqsuun
eenyu qabdi jennaan abbootiidha qabdi haadholiidha qabdi akkasuma ijoolleen illee jabaatee inni dargaggeessaa bakka jiru dhaabbatee akka jirutti wal kaasee deemee wal oofee jabeessa islaaminaa kana kan itti warri kanaan dura jireenya isaanii guutuu itti dhaban kana bakkaan gahuun isarra jirti jechuudha. Saniifuu wanti takka hoggaaniif haasahamu namni wallahi hedduu takka nama boonsa hedduu takka nama gammachiisa irra caalaan keenya wallaalaadha. Wallaalummaan kun akkiseen itti nu keessaa baatu maali jennaan yoo baranne yoo niifi wal barsiifne yoo haati ilmaan isiidhaa jabaattee jabeessitee akkumaaniif nyaachistu akkumaaniif uffistutti barnoota isii barsiistee jette ilmaan bakka ni geessi. Saniifuu wanti itti yaadamuu qabu keessattuu shabaabni ganda keenyaa akkasuma dargaggeettiin inni maanguddoo inni xiqqaadhaa har'a qofa osoo hin taane guyyaa har'aa dubbachuu qofa osoo hin taane hangaanii fi lubbuu ofiillee itti wareegnutti barnoota kana ilmaan barsiisuun nu qabdi. Saniifuu inshallah ammallee ganaa ni baranna moo hin barannu? Ni barannaani? Rabbi isin haa barsiisu. Warra baratee bakka qabu Rabbi isin haa taasisu. Hin lallaaffatina gammachuudha. Gammachuun nama namaa hin deebitu. Haadha labbaatii yeroo dheeraa warri kufes biraa kufee warri jabaatee inni biraa laaffatee hafi har'a sheenaweeti inni fi baratee bakka gahe immoo har'a gammachuu qaba. Allahu akbar. Allahu akbar. Warraanii fi galma qabu hunda keessanuu Rabbi haa taasisu. Waan isin yaaddan qofa walitti qabee Rabbi isinii haa kennu. Ilmaan keessan illee ilmaan baratee bakka geessu ilmaan rizqiis waa hundallee isee jenneemu Rabbi isinii haa taasisu. Khayrii addunyaa fi akhiraa walitti isinii haa qabu. Inshallah warra bakka qabu Rabbi isin haa taasisu. Maanguddoo keenya umrii Rabbi nu keessatti haa dheeressu. Asuma irratti isinirraa dhaabbadha. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر.